السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا فجالتمتوني هردفتوني برسار وما الحمد لله هاني نغكوت نغنجي ان جال الله كبجادا بك جرتن مرس نغو داوتن كي باغا مدن نموني كاردي ماتي كيسنف بيت ارغو اربادان كاردي سوادا ريال دما كاردي توبيات ديبا لماتي سنف ارغو اندنيا اكسما نموني نيتي ماتي كيسنف بيت غوتو اربادان نيتي جه تكودا ريال شنتمان غوتو في اندنيا چورا akkasumas neeta kajja sadiidha kajja jaadha ka waggaa tokkollee yoo barbaadan guutuuf ni dandeenya jechuudha akkasuma kaardii diddamallee kaardii Itoophiyaatti 200tti isiniif ergina jechuudha akka isin itti ergaa jirtanii fi akka nu itti erginu garaagarummaa guddaa qaba jechuudha kaardii riyaala diddamaadha yoo isin ergitan jechuudha gimmaashii nu erginu kanaafuu isiniif hin taatu jechuudha isin galee kanaafuu karaa namni nu itti ergaa jiru kun karaa baay'ee tokko bareedaa ta'edha karaa baay'ee tokko isin gargaaruu danda'udha jechuudha akkasuma karaa baay'ee tokko warra biyyaallee fayyaduu danda'udha jechuudha isin galee wanti sinirraa eegamu lakkoofsa Itoophiyaadha kan irratti kaardii guutuu fi barbaachisan yookiin neeta yookiin daataa irratti guutuu fi barbaachisan WhatsApp irratti nutti erguu qofaadha jechuudha. Lakkoofsa WhatsApp keenyaadha duwwaa 5 lakkoofsa WhatsApp kanaatiin nutti ergitanii jechuudha nuyi alaatul erginee fi riisentii yookiin fatuuraa yookiin darrisenyi alaatul yeroo sanitti daayirektii isiniif erguu dandeenya jechuudha. Alaatul isiniif erguu dandeenya jechuudha. Egaa daawwattan kiyyaa karaan kun karaa baay'ee tokko bareedaa ta'edha karaa baay'ee tokko warra biyyaatis isinis gargaaruu danda'udha. Viidiyoo kana akka namni baay'een argee irraa fayyadamu laayik sheer waliif godhaadhaa waan hordoftaniif galatooma.